Amma sitti inni qaamaaf mallattoodha jedhee waa'ee Yesuus kan dubbataa jiru eenyuun jedhe inni jedhee kan dubbatu. Inni kan jedhe yookaan Nabi Muhammad miti yookaan Rabbi miti eenyuun na ibsiin jedheen bara. Angaafiin si gaafa dhabbaletti maal na gaafattanaan inni jedhee kan dubbatu silaati waa'ee Yesuus dubbataara Yesuus dubbataara itti kan miti. Na hordofaa karaan qajeelaa na anadhaa jedhee jechaa jirta miti. Ani inni qiyaamaaf mallattoodha jedhee waa'ee Yesuus kan dubbataa jiru eenyu Yesuus tofii jechaa jira moo? Nama biraatu waa'ee Yesuus dubbataa jira. Nama biraatu waa'ee Yesuus dubbataa jira. Eenyu inni dubbataa jiru? Rabbi yoo jenne Rabbi hin jedhu Muhammad yoo jenne Muhammad hin jedhu eenyu jennure. Isheenyu haa jennu resin gaafadhe waan feete jedhe kan gaaffis kaataara. Muhammadis hin jedhini yoo feete Allahs hin jedhini eenyu waanuma eenyu akka ta'e ragaadhumaan natti himi eenyudha inni qiyaamaaf mallattoodha inni dubbataa jiru gaaffis gaafadhe qofa naa deebise. Kanaafuu jedheen bari yookaan Rabbi hin jedhu yookaan Muhammad hin jedhu yookaan ergamaa biraa maqaan dha'u eenyu haa jennu jedhee si gaafadhe. Okay eenyu jechuun erga abbaa jedhe wallaalte. Ana hordofaa kanatu karaa qajeelaadha kan jedhu eenyuree ana kan jedhu akkamitti barteessite? Barraa kaasee waa'ee Isaa waan dubbataa jiruufu Isaadha. Aha inni kan jedhaa jirus Isaatu inni qiyaamaaf mallattoodha kan jedhu barte? Yes lakkoofsa 58 amma naa dubbisanii gaditti amma dhufee 61 amma gadiitti iyyuu waa'ee Yesuus dubbataa waan jiruufu Yesuustu dubbate. Aha kanaafuu inni qiyaamaaf mallattoodha kan jedhu Yesuustu dubbataa jira? Yes. Aha ishi nam tokko an Farhaani inni Farhaan barsiisaadha jedhee inni jedhee nan dubbadhaa waa'ee koo yookiin ati waa'ee kee inni jettee dubbattaa? Kan ammoo quraana keessan cheeggodha I don't know. Inni dubbattaa on siin jedhe gaaffis gaadhe natti deebise. Naangalu kaani waan quraanni jechaa jiru. Inni isheen Diibooraan gaaffii gaafataa jirti jettee dubbatta moo ani Diibooraan gaaffii gaafataa jira jettee dubbattaa tamanatti? Amma tachi waliin makuuf dhufteen bari isaan qajeelaan naa dubbisanii waliin makuuf miti gaafate naa deebise. Isheen Diibooraan gaaffii gaafatte ofiin jetta moo ani Diibooraan gaaffii gaafadha jetta ofiin? Ambar na rakkifnaanan gara kee dhufe saa? Erga si rakkise Ustaz Farhaan wana godhame amma. Cal jedhe Amaarifatti dubbisame amma ingaa inshallah. Amaarifatti dubbisame xiqqoo haa galuuf amma ingala. Ana Amaariffas Ingiliffas nan dubbadha garuu Ustaaz waan akkasii cinquu barbaacha gaafa isheen kan koo sirriidha jettu. Cinqaa jirtu malee naa dubbisaa jedhee sirriitti dhufe deebinaa kennaa jedhe. Erga naa dubbisaa jette sirriitti dhaggeeffadhu gaa. Erga naa dubbisaa sirriitti dhaggeeffadhu. Inni qiyaamaaf mallattoodha jedhee inni jedhee kan dubbataaru Rabbitu dubbataara waa'ee isaa. Waa'ee Yesuusin dubbataara. Mallattoo qiyaamaati jedhee dubbataara. Isheen shakkiinaa yuunuun jedhee eenyutu Rabbi jechaara. Ishee hin shakkiinaa. Inni Rabbi kan jedhu. Mallattoo qooyikaa. Mee usedhi mee cal jedhe. Hin jarjarin obboleetti sira siraati. Hin jarjarin mee mucayyoo atillee sii dubbisanii amma sii dubbisanii yoo sime. Allah kan jedhu hin jiru jette Yesuus kan jedhu hin jiru inni qiyaamaaf mallattoodha kan jedhu Yesuus jechuun dandeessu jechuudha akka keetti. Kanaafuu cal jedhi baradhu erga gaafatte. Kanaafan karaa afaanis gaataara karaa seera lugaa kan isitti dhufeef kanaafi. Kanaafuu inni qiyaamaaf mallattoodha jedhee kan irraa dubbataa jiru waa'ee isaarraa Rabbitu dubbataa jira. Waa'ee isaa nutti himaa jira. Isheen shakkiinaayyuu nuun jedhe. Yesuus yookiin Iisaan guyyaa qiyaamaa gaafa inni dhufe qiyaamaan dhiyaattee yookiin dhiyaachuus hin shakkiinaayyuu jedhee kan nutti himaa jiru Rabbi. Waa'ee isaa inni jedhee erga dubbate booddee abbaan quraanaa abbaan dubbii kan kana dubbataa jiru Allah waan ta'eef ana hordofaa kanatu karaa qajeelaadha jedhe malee isa hordofaa inni karaa qajeelaadha hin jenne. Kan dubbataa jiru Allahdha waan ta'eef sila maal jedha isa hordofaa kanatu karaa qajeelaadha jedha ture Rabbiin sila. Akkuma inni qiyaamaaf mallattoodha jedhe. Isheen shakkiinaa akkuma jedhe isa hordofaa kanatu karaa qajeelaadha jedha ture Rabbiin. Garuu hin jenne inni waa'ee isaa erga nutti meekee booddee maal jedhe ana hordofaa kan Allah kana fudhadhu Amaariffaa fi Ingiliffaa ammoo si dubbisaa gefadhu. Irsuum qinnifii keessatti Iisaa ለሰዓቲቱ ዮኪን ጉያ ቂያማ ሰና ይችላል ማወቂያ ነው ቤኩን በርግጥ ምልክት ነው አከሰው ማለቶን በርሱም አትጠራጠሩ ዋይሳ ከሰትስ ሸኪና ተከተሉኝም ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው በላቸው ተከተሉኝም ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው በላቸው ጀዲኒ ያ ነብይ መሐመድ ዳንዲ ሰቀጀላዳ ጀዲኒ ጀደ ኤኙን ጀደረ ረቢ ኤኙን ጀደ ኢሳን ጀደ ረቢን ኤኙን ጀዲ ጀደት ማር ኢሳን ጀደ Ustaz Farhan akka hubattuuf mee xiqqoo sii uf duuba deebi'aa fi wanna mucayyoo waan gootu sirriitti qalbiidhaan badhadhu wanna jedhi.
Hin hubatti Singura fannoo bitiruu hin taanaan hin hubatti mee asumatti hubachiisa ustaas. Xiqqoo nu hubachiisa. Xiqqoo nu hubachiisa asumatti iddoo kanaatu hin deemin. Giifti kiyya na dhaggeeffadhu. Sirri na dhaggeeffadhu. Yii qaxxitanya mangar ነው kun karaa qajeelaadha. Balaachoo jedhiinii jedhe. Eenyuun jedhiin jedhe mee Yesuus bara Quraanni kun bu'ee ture moo jedhiin kan jedhu akkamitti Yesuusin jedhe. Yesuus bara Quraanni kun bu'ee hin jiru. Kun karaa qajeelaadha. Na hordofaa jedhiinii yeroo jedhu. Qoy jedhiinii yeroo jedhu Yesuus bara sana hin jiru eenyuun jedhiin jedha. Hin jiru jechuun akkam. Hin jiru jechuun. Quraanni kun bu'ee Yesuus Kiristoos yeroo sana hin jiru Quraanni kan bu'ee Nabi Muhammad irratti. Hin jiru gaafa jettu. Jedhiinii jedha. Hin jiru gaafa jettu Yesuus. Akkan jedhe Yesuus yeroo sana lubbuudhaan hin jiru. Quraanni kun Yesuus irratti hin buune. Amma hin jiru Yesuus. Obboleetti na hubadhu. Yeroo sana yeroo Quraanni bu'u Nabi Muhammad bira hin turrenne. Quraanni Yesuus irratti hin buune. Akkamittiin inni na hordofaayyuu jedhiinii jedha. Inni jiraata isumatu godhe. Maal? Hin jiru gaafa jettuun bar ati akka namaatti lakkooftee akka warra du'anii biyyoo keessa jiranitti Yesuusin lakkaa'aa jirta. Maa samiitti ol bee malee Yesuus du'aadhaan maal gadda godhe lubbuuma keessa jira samii keessa jira malee dhaggeeffadho. Lubbuuma samii keessa jiraaf malee du'aarraa maal tadda isa godhe warra du'aa lubbuun keessa hin jirtu Yesuus lubbuudhaan ol ba'e deebi'ees deebi'eemmoon dhufa. Akkamitti du'aadhaan. Waa'ee dhufuuf dhiisuu dhiisi warri du'aa siin ka'u bar deebi'anii achi nafa eenyu siin jedhe. Inni du'aan hin ka'a. Inni garuu foon isaatiin ol ba'ee jira. Eesha mana dhaggeeffadho amma. Yesuus warra du'aarraa wanta adda godhe lubbuudhaan jiraachuu isaa qofa. Kan kanaa achi akka warra du'aatiinis waa gochaa hin jiru taa'aadhuma jira. Waa takka gochuu hin danda'u. Eeshi. Macaafa keerraas ta'e ragaa natti fidi Yesuus amma waa gochaa jiraachuusaa. Akka macaafa keetti soo ta'e mirga abbaa taa'aa jira malee waa gochaa hin jiru. Isa dhiisiti warri isatti amananii waa gochaa jiru. Warra du'aniin waa waliin gitu jechuudha lubbuunuma keessa jiran malee garaagarummaa hin qabani. Isa ciisee galfate yoo fakkaate. Dhaggeeffadhama kanaafuu akkamittiin balaachoo jedhiinii jedha. Akkamittiin jedhiinii jedhe. Isaanuu hin jiru yeroo sana. Kanaafuu dubbiin ifa jiru takataluunyim na hordofaa yii qaxxitanya mangar ነው kun karaa sirriidha jedhiinii yaa Nabi Muhammad jechaa jira. Ingiliffaan beektu. Meera Nabi Muhammad kan jedhachi. Eeshin Ingiliffaan sii dubbisa. Balaachoo kan jedhamu eenyuun ree jedhiin kan jedhamu eenyuun. Balaachoo. Yesuus molee Muhammad molee baay'ee nagar sun. Quraanni Yesuus dai warra danda'a koone taaminyaalech koy. Quraanni Yesuus irratti bu'ee qaba kan naman taama. Aha. Quraanni Yesuus irratti bu'ee isaan jedhiini jechaa jiran naman taa kana. Quraanni Yesuus irratti bu'ee. Ergan buunee akkamittiin Yesuusin jedhi jedhaarree Quraana. Yesuus fuudhaadhaan nu mataan isaa Waaqayyoota. Kanaafuu akkamittiin isaan jedhi jedhaaniree Waaqayyo ergate akkamitti ajajama Yesuus. Karaadha waanan ta'eetiin birriin haanaan ordoofi kan jedhe Yesuus. Karaarroo barbaadde gadi ba'e qullaa ciisi waa'ee karaa si gaafataan jiru amma. Yesuus Kiristoos erga inni waaqate akkamittiin asitti jedhi jedhamee ajajamare. Akkuma ati deemsitti deemaara. Jedhi jedhamee ajajamaara asitti akkamittiin jedhi jedhamnaan ajajamare Yesuus erga Yesuus jette. Sitti muu dhufe ka Yesuus. Sitti muu dhufe ka siriin saayyuu. Natti maalima? Nama si mataa keetti muu dhufe Yesuus. Foon kan uffatee isa foon uffateetti hin dhufe malee waaqummaa isaatiin jira. Mee maal natti ma Yesuus? Akka ati jiraattuuf siif jecha dhufe Yesuus. Meerre eessatti? Eessatti? Seenii dubbisi ka wangeela siifan kenna. Wangeela mataa keetti baattadha ma waa'ee wangeelaa isaan jiru waa'ee quraanaati. Gisee wangeela keessa deemu haasofna. Waa'ee quraanaan siin haasaa jira. Borcuu dhufte malee ati borcuu dhufte naa dubbifameeraan kaata naa galee waa'ee isaa. Waa tokko borcuu dhufne. Waa tokko borcuu dhufne. Lakki. Ati waan biraa nama hubachiisuuf deemta malee gara biraatti qajeelchitee na hubachiisuuf deemta malee istireetii kaa'eera quraanillee waan jiru kaa'eera kan ifuuf hin ifa. Obboleetti polotikaa taasoftu ani kaalsiidhaan an dabarse dur. Polotikaa kedhiisi. Karaa sirrii gaaffii kee sirriitti deebisi. Polotikaa ሃይማኖቲን ብረትን ነው መምህራን ሰውት ደግሞ በቀጥ ተማር አለብክ እንጂ ዝም ብሎ ሰው እየሰጠክ እንደፈለክ በረችዮ በርባዴ ጋፊ ጋፈቴ ዋን ሲንጀረን አሜን ሃሌሉያ ጀዲ ፍረድ መሪ ዶጀት ሞስ ጋፈታ ለኪና አሜን ሃሌሉያ አልልም ካልገባኝ ኡስታዝ ፋሃን
Ustaz jidduudhaan mee wada matsaaf ishee jidduudhaan mee gabaas yoo siin galee gara macaafa keetti seenna Farahan fi isa farahan. yeroo takkamee Ustaz Farhaan itti ufaayee mee natti deebi mee mucayyoo bakki kun sii galee jira amma akka an sitti himesani sii galee Isin akka Naagale Yesuus akka Kiristoos sinatti intanitti sirriitti naa. akka rabbiin qabu qoyna eeggadhume akka saba Israa'eliif ergame asumatti bakkuma kanatti akka saba Israa'eliif ergame ammas ammoo akka inni Allah gabbaruu ture rabbiin qofa Allah qofa gabbara akka jedhe saba Israa'eliin na hordofa akka inni jedhaatiin ture namoonni ammoo kafaran akka ibidda seenan namni rabbitti waan inni jedhe sanitti kafaran Yesuus Kiristoos hordofuun akka Allah gabbaruudhaan ta'e kun sii galee jiraam karaan qajeelaan inni jedhe karaan qajeelaan Yesuus Kiristoos qabatee ittiin deemuu ture sun Allah qofa gabbaruu akka ta'e. Waaqayyo tokkichi jiraachuusaa fi isa duukaa akka jiraannuuf gara biyya lafaa dhufee La waaqayyo tokkicha waan minaamination miti an kasiin jedhe waan quraana irraati waan quraana irraa dubbifne kana quraanni bakki kun dhugaadha jettaa miti ati. Yes. Eywa akkase Yesuus Kiristoos Allahin gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessan isa qofa gabbara akka jedhe sun dhugaadha jettaa miti. Dhugaadha. Eywa akkas Allah qofa gabbara kan biraadha hin gabbarina isa qofa biratti waan tokko illee hin gabbarina anallee waan an jedhe dhagaha bakka khalas jechuun sun isa hordofaa jedhe karaan qajeelaa isa hordofaa jedhe okay ani isa hordofaa hin jira karaa iddoo biraatti naa caanaa dubbisa. La gadi fiikin wanna Ustaz Farhaan irraa si fuunaan amma odeegati kaachuu jalqabdella wanni akkasiidhaan jiru mucayyo anillee gaafa namatti duudhadhe womaa beeke akkasii miti waan siin jedhu dhaga'u jirta amma Yesuus Kiristoos na dhageeffadhu mee sirri na dhageeffadhu Yesuus Kiristoos akka Allah gabbaraa ture sii galee jira Yesuus Kiristoos akka hallaa gabbaraa ture. Foon saatiin gabbaraa ture akka nama. Foon minaamination dhiisi waan quraana foonii fi minaamin hin jiruuti. Foonii fi minaamin hin jiru. Foon kan kee achi kaadhuuti deemin. Maal waan fooniidha dubbatu waan quraanni waan fooniitii fi waan minaaminationiidhaan dubbatu quraan. Allah akka gabbaraa ture quraanni Allah gabbara Yesuus Kiristoos rabbii kiyyaaf rabbii keessan Allahan gooftaa kiyya gooftaa keessa isa qofa gabbaraa akka jedhe hin amantaami Allah qofa akka inni gabbaraa ture jedhee bara. Nakosa jaatanii tokkotti deebi'ee ol deebi'a tumtiyyuu. Hallaa karaa qajeelaadha hallaa. Ilaal fooniif dhiigaas foon kiiloo matsaafaatiin mazzanatta booddee amma quraana dubbadha. Amma ka quraana dubbachuu jira foon achi kaatte maal jettee waan fooniidhaan hangalchu ana foonii fi wala maali adda gircatte suubaan kan keete. Ana moon isin jechuu jiru. Macaafa qulqulluu keessatti kiiloodhaan mazzanatti achitti haasa'utus. Waan fooniidha macaafa qulqulluu keessa kaadhu achitti itti deebina waan foonii achitti. Namarraabsa Farahaan itti qajeelisa. Barsiisaa biti booti. Hayi. Ayye dhiisa achitti wanna Ustaz Farhaan dhiisaa fi hayyee amma wanna dhiise amma ka quraana keessaan foonii fi minaaminationiin kun hin mazzanamu quraana keessatti an wanni siin jedhe Yesuus Kiristoos Allah akka gabbaraa ture akka Allah qofa gabbaraa isa qofatu gabbaramaadha gooftaan kiyya gooftaan keessan isa jedhee akka dubbate ni amantaami. Yes nan aman. Ayyee Allah malee haqaan gabbaramaan hin jiru jechuun ni amanta Yesuus Kiristoos ergama akka ta'e akka inni rabbiin Allah gabbaraa ture. Jiru exactly. Eywa kaase Allah malee haqaan gabbaramaan hin jiru Yesuus Kiristoos ergamaadha. Allah qofa inni illee gabbaruu ture isuma qofa Allah gooftaa kiyyaaf gooftaa keessan jedhee jira isa malee hin gabbarinaa jedhee jira kanaafuu Allah qofa gabbaramuu qaba jettee amantaa jechuudha. Yesuus ergamaadha anaaf garuu waaqayyoodha. Akka quraana dubbachuu jirra bar. Anaaf garuu waaqayyoodhaan minaamina kana miti akka quraana dubbachuu jirra ammaan achi ofii gara ofii miti. Amma Allah qofa gabbaruun akka barbaachisu Allah qofa Yesuus Kiristoos Allah qofa akka gabbaraa ture karaan qajeelaan inni irra deemaa ture Allah qofa gabbaruu karaa ammas ammoo gooftaa isaatii fi gooftaa nu hundaayyuu Allahin akka ta'e karaan qajeelaan inni saba Israa'elitti dhufe. Akka san ta'e saba Israa'eliif qofa akka ergamellee quraanuma irra sii dubbisa ammoo kana bakka kana sii dubbisa kana guutuu itti amantaami. Kun quraana exactly amma mee wanti na maal itti amanan nan jenne dhugaadha nan jenne bakki kun dhugaadha nan jettee dubbattee jirtaami. Yes waaqayyo malee waan biraa takkan jiru. Waaqayyo miti waaqayyo fi waan maaliidhaan haasoo hinaan waaqayyo fi waan biraadhaan haasoo hinaan wannan siin jedhee
Allah sin jechu jira. Allahan haqan gabbarama gooftaa kiyyaaf gooftaa keessa isa qofa gabbara kan jedhudha. Allah eenyunni. Ustaz. Allah eenyunni. Maal jette? Yeroo bifaatti naayii kiyyaa jechuun maal jechuudha beeku. Qoy akka gootani Waaqayyo biraan jiru Waaqayyo tokkicha malee jette miti. Yes, waaqni biraan jiru isa malee. Abbaadha moo ilmadha? Waaqayyo sun abbaadha moo ilma? Abbaadha. Tolee galatoome. Waaqayyoon sun abbaadha ta'eeti. Yesus abbaadha? Yes, abbaadha. Yesus abbaadha? Tolee fi Abbaadha, abbaadha. Ragaa nuu kenni bakka qoytu kan asitti agarsiisin dura Waaqayyo Yesus abbaa ta'uu isaa ragaa nuu kenni. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasee amma shaniitti naa dubbisi. Ayyee. Otoo dubbistee nu asirra daa'e turuudha. Banadheeralleeti garuu ati nu asirra daata. Bilbila takka ittiin qaban. Macaafni qulqulluun arginu. Dhaggeeffadhu naa hin tashi. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture jedha. Tolee? Itti aansee inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Sagalichi dukkana keessatti hin ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedha. Lakkoofsa 14 maa dubbisachuma. Ayyee. 14tti maal jedha? Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaa isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture jedha. Sagalichi waan hundumaa ture jedha. Waan hundumaa dura kan ture eenyu jettee yaadda? Waan hundumaa dura kan ture eenyudha? Allaadha. Sagalichi waa hundumaa dura ture jedhe. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedhe. Mataan hundi isaayyuu Waaqayyoodha jedhe. Tole. Isa malee waan hundumtuu isaan ta'ee jedhe. Waan hundumtuu isaan ta'ee jedhe. Samiinis isaan ta'ee, dachiinis isaan ta'ee, laftis isaan ta'ee, galaannis isaan ta'ee, waan hundiyyuu isumaan ta'ee jedhe. Isa malee immoo wanti ta'e tokkollee hin jiru jedhe. Inni isa namootaa ture jedhe. Dukkanni immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedhe. Dhume. Maarraan kasi gaafa. Lakkoofsa 14tti gabbuuti. Yesu abbaadha kan jedhu natti agarsiisa. Turika. Ani si galchuufan deema kaayoo naa hubattu. Lakkoofsi 14 immoo sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedhe. Nama foonii ta'ee foon uffatee nu gidduu kan buufate eenyu? Waaqa isa kam? Waaqa kan jedhu hin jiru. Foon uffatee kan dhalate eenyu? Foon uffatee kan dhalate? Anuu foon uffatee na ladhe. Yesuuso. Karaa nama likkitti na deebisuuf deemta likkitti deebifatu. Sirrii maal uffadhe bara? Foon kan uffatee eenyunni? Sagalichi eenyu ture? Sagalichi eenyu ture? Hin beeku kanoo? Hin beeku. Hin beektu taanaan callisifa. Maaliif mormi taree Kiristoos Yesuus? Akkanaa galu natti himate. Foon uffatee kan biyya lafaatti dhalate eenyu? Maariyaam keessa kan buufate eenyunni? Maariyaam keessa kan buufate osoo hin taane ishuma keessaa kan dhalate hin beekan. Eenyunni? Ishee keessaa kan dhalate hin beekan siin jedhe ishee dhalate. Tole ishii keessaan kan dhalate eenyunni inni? Maariyaamin irraa kan dhalate Iisaadha. Iisaadha. Jibriiliin gaafa waaqarraa dhufu mucaa fidee fi dhufe walqunnamtii saalaa shifaana godhe. Mucaa fidee fi dhufne innoo. Walqunnamtii saalaa ofii ishee faana raawwateera. Hin raawwannes mucaas fidee. Kanaafuu sagalichi inni qulqulluun inni waan hundumtuu ittiin ta'e Kiristoos Yesuusidha. Inni Waaqayyoodha. Kan macaafanatti maartaa? Yes. Kan macaafaan siin jechaa jira. Baay'ee itti fuuf.
Kanaaf inni foon uffatee Maariyaam keessaa buufate sun sagalichi Yesuus Kiristoosiidha. Quraan illee sii caqasa waa'ee Yesuus. Sirriitti qaqqabee si hima. Dubbisnee situ ijoolleen barsiifne. Rakkoon qabu Yesuus sagalee itti dhufta. Kan makee itti xumuradhu amma Yesuus abbaa akka ta'e nutti agarsiisa. Dhumeen bar gubbichatti dhume. Meerre abbaa Waa hundumaa kan uume Kiristoos Yesuus. Waa hundumaa dura kan ture Kiristoos Yesuus. eessa jira Yesuus Kiristoos kan jira? Sagalichi waa hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi mataan isaayyuu Waaqayyoodha jedhe. Sagalichi Yesuus Waaqayyo isa jiraataadha Yesuus. Sagalichi Yesuus jedha asitti? Sagalichi waa hundumaa dura ture jedha. Ikkoo Sagalichi mataan isaa Waaqayyoodha jedha. obboleetti Sagalichi jedhe foon uffatee nu gidduu buufate jedhe lakkoofsi 14. gaafataa jira Diboora. Yesuus abbaa moo ilmadha? Ilma jedhame gaafa biyya lafaatti dhufee foon uffate. Ilma wanti inni jedheef hafuura isaa yookaan sagalee isaa waan ergee foon itti uwwiseef ilma jedhe abbaan. Yeroo waaqarra jiru hoo? Yeroo waaqarra jiru. Yeroo waaqarra jirus inni Waaqayyoodha. Yeroo nama ta'ee dhalatus inni nama guutuu Waaqa guutuudha. Yesuus Kiristoos yeroo waaqarra jiru abbaadha moo ilma? Yeroo lafa jiru ilmadhaan aan jette yeroo waaqa jiru hoo? Waaqayyoodha. Waaqayyo sin jedhe abbaadha moo ilmaan sin jedhe Waaqayyoodha jedhe sin gaafanneen. Gaafa jalqaba jiru inni Waaqayyoodha. Gaafa biyya lafaatti foon uffate garuu nama guutuudha Waaqayyoon guutuudhaan. Maal taate mucaa gaaffis gaadhuma deebis. Ani Yesuus Kiristoos yeroo lafa jiru ilmaan aan jette miti? Yeroo waaqarra jiru ilma moo abbaadhaadha gaaffiin koo yookiin ilma yookiin abbaadha? Yeroo waaqarra jiru abbaadha. Waaqarra jiru abbaadha? Yes. Ayyee. Biyya lafaatti yeroo dhalate garuu foon namni cubbamaan uffate waan uffatee fi inni nama guutuu Waaqa guutuu. Sababiin nama jedhame. Hafuura qulqulluu sagalee Waaqayyoo waan ta'eef immoo inni Waaqayyoodha. Ayyee amma waa'ee Waaqayyoo miti kas gaataa jiru abbaadhaan aan jettee Waaqa keessa innaa jiru. Mee hojii ergamootaa 2:33 baafadhume. Dubbisi. Yoon asii ba'e abbaatti ol fudhatamee kan jedhu dhaggeeffadhu. Inni Yesuus gara mirga Waaqayyoo abbaatti ol fudhatamee hafuura qulqulluu isaaf dachifamee ture abbaa biraa fuudhee ergee jedha. Yesuus Kiristoos mirga abbaatti ol fuudhamee jechaa jira. Abbaa lamatu jira Waaqa keessa. Yes. Inni ba'eera. Isuma tabbaan deebi'ee dhufuuf jira. Obboleetti qoomee. Isuma abbaadha isuma deebi'ee dhufuuf jiru. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos inni gara mirga Waaqayyoo abbaatti ol fuudhamee jedha. Eenyutu gara mirga abbaatti ol fuudhame? Yesuus. Maa Yesuus abbaa miti? Ati bari. Si himnaan didde. Yesuus abbaadha. Yesuus ilmas abbaatas. Akkamitti ilma ta'ee akkamitti abbaa immoo ta'ee naan jedhi ka. Hin jedhu. Yesuus abbaadha naan jettee. Hin gaafadhu gaaffiin gosa miti. Yesuus Kiristoos abbaadha naan jetteetta. Erga abbaa ta'eeti akkamitti gara mirga abbaatti kan ol fuudhamu eenyu? Fooniin ol fuudhame Yesuus. Hafuura isaa miti foon guutuudhaan ol fuudhame Yesuus. Ani lafeedhaan isaa fuudhamu dhiigaan isaa fuudhamu waa'ee sanas hin gaafanne. Anka si gaafadhe hojii ergamoota 2:33 irratti Yesuus gara mirga abbaatti ol fuudhamee jedha. Inni ol fuudhame eenyu? Inni itti ol fuudhame eenyu? Inni itti ol fuudhame abbaadha. Inni itti ol fuudhame yoo? Inni ol fuudhames Waaqayyoodha. Inni olitti fuudhames Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Obboleetti kiyya hin jiru nama. Kan si gaafadhe waa'ee abbaa fi ilmaa si gaafataa jira. Abbaan hafuura isaa erge hafuura isaatti foon uffisee ilma koo jedhe. Ani har'an si qalchedhoo jedhu seen hin dubbisu. Haa ergu haa dhiisu. Abbaan hafuura isaatti foon uffise malee ofii isaa eenyummaa isaa hin jijjiirre. Yesuus Kiristoos. Ani sin gaafanne la. Foon uffisee isaa erguu, lafee uffisee isaa erguu, gogaa uffisee isaa erguu
sin gaafanne. Anka gaafadhe Yesus abbaadha moo ilma jennaan abbaadha jette. Tole jedheen hojii argamtoota boqonnaa lama lakkoofsa 30 fide Yesus gara mirga abbaatti ol fuudhamee jedha. Abbaan inni waaqa keessaa eenyu? Abbaan inni as jiroo sakamii abbaa lamatu jiraa'u siin jedhe. Yesus yeroo lubbuu otoo biyya lafaa hin dhufin waaqayyoodha. Erga biyya lafaa dhufee nama guutuudha waaqa guutuudha. Ana waa'ee sanaa sin gaafanne amma san. Waa'ee sanaa sin gaafanne nama dhaggeeffadhu obboleetti. Nama baay'ee si dhaggeeffata nama 900. Amaariffaan gaafa dubsaadha. Abbaadha naan jetteetta. Erga abbaa ta'e. Inni iddoo fuudha. Inni olitti fuudhames inni ol fudhates abbaadha. Ustaadha mudatiin qadadaa jira ustaadha. Masinaaf sitti koshii abbaa lamatu jira jechuudha. Sagaleedha sagaleetu foon uffate sagalichi immoo isa waa hundumaa uumeedha. Qoy inni ol fuudhames abbaadha inni irra jirus abbaadha abbaa lamatu jira. Abbaan tokkichuma Yesuus qofa. Abbaa biraan beellu nuyi. Innaa Yesuus erga abbaa ta'eeti abbaa isa kamitti ol fuudhama? Abbaa isa kamitti ol fuudhama? Abbaa isa kamitti ol fuudhama? Jechuun? Gara abbaatti ol fuudhamaa jedha. Yesuus dhaggeeffadhu obboleetti kiyya. Yesuus gara mirga abbaatti ol fudhatamee jedhe. Samaayin ati Yesuus kana maal jettee fudhattaati? Yesuus kana nama guutuudha jettaa immoo? Kan koositti ni marakkoon. Nama hir'uudha jettaa immoo? Waraqaa dubbisu jirti. Yesuus kana maal jettee fudhachaa jirtaati? Dubbisu jirti. Kana sitti marakkoon adeebisiti. Rabbina yaatu an dubbisaa jiru. Dhugaa dubbisaa jiru. An kan ani nama guutuu ta'uusaa sittan hima. Kana natti miti sanboodaan asitti amma waaqa lamatu jira moo akkami? Waaqa tokko qabna nun. Nan beeka waaqa tokko akka qabdu. Innis isa waa hundumaa uumeedha. Isa waa hundumaa godheedha. Waaqni sun abbaadhaa jenneerra miti hin jenne naafsi. Abbaadha erga jenne abbaan eenyuun? Jenneerra. Yesuus eessatti abbaa ta'ee jennaan natti agarsiisuu didde ragaan siif fidan immoo abbaan waaqa keessa akka jiruufi Yesuus immoo gara mirga abbaa isaatti ol fuudhamee siin jedhe. Yesuus erga abbaa ta'e inni mirga waaqa keessa dhuga aggeeffannaan xumura. Yesuus abbaa erga ta'e inni mirga waaqa yoo jirus abbaa erga ta'eeti. Laal inni mirga gaara inni waaqa keessa jiru abbaa erga ta'e. Yesuus abbaa erga ta'e abbaa lamatu jira dhengaa si gaafa. Eeshi Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 dubbisiraki. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 na dubbisi. Gaafii afaan kana deebi. Yalla. Nan dhufa nasiib akkona jiru kana deebi. Kan na deebisi nan dhufa achitti. Ani waaqayyo tokkoon qaba. Isa sagalee isaa erga foonitti uwwise san. Gaafiin kanaa miti. Walii galee dubbiin dhumate bakka. Ati waaqayyo qabdaa isa sagalee isaa ergee foonitti uffise malee isa sagalee isaa ergee foonitti uffise sana malee waan biraa tokkollee hin jiru. Walii galee galatoomi dubbiin bakka. Ati sagalicha son baankee waaqni kee isa erge sanatti amantaa jechuudha. Teenkiu nama sagginaalleen waaqayyo tokkicha amanuu kee. Galatoomi. Amantuu waaqa isa Yesuusin ergetti amantaa jechuudha. Umura dheeraan gaafii barbaade gaafadha. Maatoos 23 lakkoofsa 9 na dubbisaaf yeroo takka. Hayyee itti fufta. Tana qofa naa dubbisaafi. Tana qofa naa dubbisanii madamdamiyaa gochuudhaafi. Hayyee anis tokko dabalaaf ture. Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 9. Hunda isaa naa dubbisa. Guutuu isaa jalqabaa kaasaa kan dhumaatu naa dubbisa. Jalqaba isaati lakkoofsa tokko kaasaa. Jalqaba Maatewos immoo. Maatewos jalqaba irraa moo? Laa boqonnaati kenniteef boqonnaa san dubbisaaf akkuma isiin jettetti lakkoofsa anaa dubbisu eegataa anummaa naa xaaruu kaa anummaan xaaruu gaarii ma. Dubbisaaf seemtu dubbisu. Hayyee tokkumarraa kaafneetiin dubbifna. Maatewos hime. Isuma kana moo? Okay. Isuma kana lakkoofsa tokkodha naa dubbisaa jetti. Ergasii Yesuus jedha. Tokkuma kaasaa dubbisa. Anumatu xaara ufumaa xaara lakkoofsa tokkorraa 20 boqonna 23.
Ergas Yesuus tuuta achi jirutti bartoota isaattis dubbatee jedha. Sirriitti qalbifadhu amma. Tafsiira isaa wajjin. Barsiisonni seeraa fariisonnis iddoo Musee bu'anii hin barsiisu. Iddoo Musee bu'anii hin barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godha. Hunduma waan isaan isinitti himan guutuyyuu godha. Garuu hojii isaanii duukaa hin bu'ina. Isaan hin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan. Isaan ba'aa ulfaataa hidhanii gatiitti namoota irra hin kaa'u. Ofii isaaniiti garuu qubuma isaaniiyyuu ittiin buusan. Kana Quraan illee ma dubbata. Isaan waan hojjetan hundumaa namootatti uf argisiisuudhaaf hojjetu. Isa yeroo kadhataatti akka kudhaamaa rarraafatanis hin bal'isu. Shaashara isa ittiin seera Waaqayyoo yaadachuudhaaf uffata isaaniitti hodhatanis hin dheeressu. Lafa cidhaatti iddoo ulfinaa manneen sagadaattis taa'umsa olaanoo jaallatu. Madarakee gubbaa jaallatu. Yetaabbaatu. Gubbaa san taa'u. Eenyu akka taa'u jiru rabbii kenna beeka. Eshi gabaa keessattis eshi itti bufna. Lafa cidhaatti gabaa keessattis namoonni gugufanii akka nagaa isaan gaafatan. Barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhanis hin jaallatu. Paasterii raajii minaamina yoo jedhan kana das jedha. War macaafuma akkana jedha eshi. Isin garuu jedhe. Isin garuu jedhe. Isin garuu barsiisaa guddaa ofiin hin jechisiisina. Barsiisaan keessan inni guddaan tokkicha. Isin ammoo hundumti keessan obboloota. Hundumti keessan akkuma jirtan obboloota. Barsiisaan keessan guddichi tokkicha. Isa malee kan biraadhaan jiru. Barsiisaan sun kaminni eenyu akka ta'etti dhufna. Lafarratti nama akka abbaatti hin waammatina. Akka abbaatti nama waammatina. Abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati. Innis isa waaqarraati. Abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati. Ka gubbaa san jiru. Yes jetta. Yes maal jettaa miti qoy. Innis isa gubbaa irra jiru. Ka gubbaa irra jiru jedhe. Gaggeessaan amantii ofiin jechisiisina gaggeessaan keessanuu Kiristoosumaa jedha. Kiristoosuma. Amma kanaafuu abbaan gubbaa jiru. Abbaan lamatu jira ka gubbaa jiru san malee. Tokkicha. Ninnu fixeen barachitti si gaafatee ka'ee deebisii kenna. Isa eessa jiru innis? Gaafatee machimatti deebisii. Isa eessa jiru siin jedhe yeroo Yesuus Kiristoos lafa jiru eessa. Isa samii irra jiru siin jedha bara afaan Oromoodhaa beektaa afaan Oromoo dubbisuu beektaa isa samii irra jiru siin jedha abbaan keessaa tokko innis isa samii irraati jedha. Yaa ilaahi mee deebisii dubbisa. Lafarratti nama akka abbaatti waammatina abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati jedha. Yes. Yes jetta. Galle fi bari. Inni waaqarraati abbaan keenya abbaa foonii malee. Abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati jedha. Waaqarraa sun eenyuuni? Abbaan foonii waaqarra jiraatu. Abbaan foonii waaqarra jira kan kee. Lakka akkasiin jenne Yesuus Kiristoos lafa jira bara Yesuustu akkas jechuu jira lafarra taa'ee akkas jechuu jira. Yesuus lafarra taa'ee abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati jechuu jira. Eeshi tefuuf. Yesuus itti fuufinaan jetta isaa geessineetiin jirra. Gubbaa kan jiru abbaan tokkichi gubbaa jiru eenyunni? Yes. Abbaadha. Abbaan isa kam? Abbaan isa kam? Ka'ee gubbaa jirtu yeroo. Yesuusii miti sagalichaa miti jechuudha. Ilmi kan biraa hin jiru bar. Sagalichaa miti jechuudha walii galatti. Jiru sagalee isaa malee. Galaaf hin jiru Sagalee isaatti foon uffate malee ilmi haaraan hin jiru. Zato mamlam tunzirum laa yu'minuuna jedhee bar. Hayyemee kana dubbisnee. Takka dubbadhu carraan kenna. Dabaletti kiyya qoy caraasii kennina eessa irti Diboora? Mee maatii. Qoy ishee kana adda sii baafna itti deemna maatii hosti yoo sadi kudha jaabana dhume. Hin qabdu baay'ee labbo hin qabdu wangeela. Viidiyoon danda'u. Yohaannisi lama kudha jaaba sadii kudha jaabaafadha.